Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee Generation nageenya badhaadhaa. Mata dureen keenya har'aa deebii qorumsa ministirii kutaa jahaffaa kan bara 2018 kan waliin hojjennu ta'a. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kiyya. Jalqaba irratti egaa akkuma ministirii bara darbee hojjennee turre jalqaba irratti qajeelfama qorumsa sana dubbisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jalqaba barattoonni hundiyyuu kutaa akka seenaniin waraqaan kun ni kennamaa fi osoo fuula isaa hin baniin yookiin hin garagalchiin fuula jalqabaa kana dubbisuudhaaf yeroo ni kennamaaf jechuudha. Kanaafuu as keessatti qajeelfamoota jiran dubbisnaa qormaata kana eegalaa jedhamutti. Qajeelfamni tokkoffaa irratti maal jedhaa? Ajaja kenname sirriitti dubbisiidha. Yoo gaaffii qabaatte osoo qorumsi hin eegaliin nama to'adhu gaafadhu. Qorumsa eegallaan gaaffiif deebiin hin danda'amu jedha. Lammaffaa irratti waraqaan qorumsaa kun qorumsa akaakuu lama of keessaa qaba jedha. Afaan Oromoo fi Ingilizii akka of keessaa qabu ibsee jira. Kanaaf qorumsoota kanaaf immoo sadaffaa irratti maal jedhee qorumsa kana lamaaniif yeroon siif kenname sa'aatii lamadha. Kanaaf sa'aatiin tokko qorumsa afaan Oromootiif inni lammataa immoo afaan Ingiliffaatiif waan kennameef yeroo kee hin balleessinii jechuusaati. Arfaffaa irratti tokkoon gaaffii filannoowwan 4 qabu jedha. Kanaaf isaan keessaa deebii kiyya kan jettu gurraachessiseeraani jedha. Yoo deebii jijjiiruu barbaadde immoo isa dura gurraacheste sana sirriitti haquu kee erga mirkaneeffattee booda deebii qubee A haga D keessaa kan deebiidha ta'uu jettu sana sirriitti gurraachessuu qabdaa jechuudha. Isa dura gurraacheste sana sirriitti erga balleessite booda isa haaraa deebiidha jettu sana sirriitti gurraachessuu qabdaa jedha. Egaa qorumsa qofaa kee hojjechuu qabdaa jedha. Nama wajjin hojjechuu argamte akka naamusaan haala hojjetteetti fudhatamee firiin kee haqamuu danda'a jedha. Kanaafuu qofaa keenya of dandeenya hojjechuu qabna. Sa'aatiin kennamee xumuramee to'ataan akka dhaabdu yoo sitti himtu yookaan sitti himu battalumatti dhaabamuu qabda. Akka fixeen ammoo galmaa baatee hin deeminii. Hanga waraqaan deebii walitti qabamee to'ataan yookaan to'attuun akka baatu siif eeyyamtutti bakkuma teessu turii jedha. Kuni ajaja otoo qormaata hin jalqabiin dura nuti dubbisnee adda baafachuu qabnudha jechuudha. Tole, mee qajeelfama tokkoffaa gara qormaata keenya deebisuutti taasisnu kutaa tokko fayyadama jechootaa jedha mata dureen isaa. Qajeelfamni inni asitti kenname gaaffilee tokko haga lamaa jiran hiika faallaa jechoota kennamanii filadhuu jedha. Kanaaf qajeelfama hundayyuu seeraan dubbisnee mata duree isaa waan inni gaafachaa jiru sana otoo addan baasin kan deemne yoo ta'e dhaabuu dandeenya jechuudha waanuma beeknu. Kanaaf qajeelfama dubbisuun hubachuun hedduu barbaachisaadha. Gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? Hiika faallaa filadhuu dheeraa. Gaarii kan jedhuu fi A. Misha, B. Baroo, C. Ba'eessa, D. Hamaa. Gaarii kan jedhuu fi hamaa ta'a. Faallaan gaarii hamaa ta'a jechuudha. Kanaaf deebiinsa D'a. Gaaffii lammaffaa fagoo jecha jedhuuf hiikni faallaa isaa A. Halaala, B. Hiixuu, C. Dhiyoo, D. Baargama. Fagoo faallaan isaa dhiyoo ta'a jechuudha. Qajeelfamni itti aanu gaaffilee 3 hanga 4 jiran jechoota kennamaniif hiika fakkaattii isaanii filadhuudha. Hiika fakkaattii isaanii filadhuu jedha. Amma immoo faallaa dhiisnee hiika fakkaattii yookaan hiika sirrii isaa filannaa jechuudha. Sadaffaa burqaa jecha jedhuuf A. Madda, B. Haroo, C. Galaana, D. Garba. Madda kan jedhuuf hiikni fakkaattiin maddadha. Kanaaf A'aan deebii ta'a.
Gaaffii arfaffaa jecha hedduu jedhuu fi hiikni fakkaattisaa A. Xiqqoo B. Baay'ee D. Muraasa C. Bicuu. Hiikni fakkaattii hedduu jedhu baay'ee jechuudha. Kanaaf deebiin Ba'adha. Gaaffilee 5 haga 6 jiranii haala gaafatamteen deebisedha. Jechoota asii gadii keessaa kan qeensa waliin deemu isa kami? Qeensa waliin kan deemu A. Qeensa A. Filachuu B. Qeensa rigachuu C. Dhiqachuu D. Qorachuu. Qeensa qorachuu jedhama. Qeensa filachuu hin jennu yookiin qeensa rigachuu hin jennu yookiin qeensa dhiqachuu hin jennu qeensa qorachuu jedhama. Qeensa waliin kan deemu deebii Da'arra kan jiru kana. Poolisiin hattuu qabee tume. Hiikni dhokataan jecha jala sararamee kami? Tume kan jedhu kana jala sararamee hiikni dhokataan jecha kanaa kami jedha? A. Erge B. Dhaane C. Dhungate D. Waame. Tume jechuun dhaane jechuudha. Gaaffilee 7 hanga 8 jiranii jechoota jala sararamanii hiika galumsaa filadhuudha. Gaaffii 7ffaa huuba qoonqoo mursiisuu faana dhibeewwan hedduutu dhufuu danda'u. A. Duukaa B. Miila C. Kottee D. Dura. Faana kan jedhu kun duukaa jechuudha yookaan waliin akka jechuuti. Huuba qoonqoo mursiisuu faana jechuun huuba qoonqoo mursiisuu duukaa dhibeewwan hedduutu dhufuu danda'u jechuudhaan bakka kana bu'uun hiika galumsaa sirrii ta'uu kan danda'u duukaa kan jedhu kana ta'a. Gaaffii 8ffaa Naa'ol abbaa isaa maddii taa'ee jira. Maddii kan jedhu jala sararamee jira. Hiikni galumsaa isaa A. Dura B. Duuba C. Cinaa D. Gararra. Maddii jechuun abbaa isaa maddii taa'ee jira. Abbaa isaa cinaa taa'ee jira jechuudha. Caan deebii sirriidha. Kutaan 2ffaa sirna barreeffamaa jedha. Qajeelfama kana jalatti gaaffilee 9 haga 14 jiranii jecha qubee sirrii ta'een barreeffame bakka duwwaa hima guutuu danda'u filadhu jedha. Gaaffii 9ffaa gammadaan kosii bakka duwwaa A. Haree C. Haare B. Haaree dhiifama Caan haree Daan haaree jedha. Gammadaan kosii hare. Gammadaan kosii hare. Aan deebita. Rooban bakka duwwaa keessaa loon gadi yaase. A. Mora B. Moora C. Moraa D. Mooraa. Roobaan mooraa keessaa loon gadi yaase. Daan deebita. Namni bakka duwwaa ittiin yaadu qaba. A. Sammuu B. Sammuu C. Sammuu D. Saamuu. Sammuu ittiin yaadu qaba. Namni sammuu ittiin yaadu qaba jedhama. Gaaffiin 2ffaa badhaatuun bishaan waraabuuf gara bakka duwwaa deemte. A. Laga B. Laaga C. Lagaa D. Laagaa. Badhaatuun bishaan waraabuuf gara lagaa deemte. Lagaa kan jedhu kanatu sirriidha jechuudha. Gara laga deemte hin jennu kun hin ta'u. Gara lagaa deemteenna. Gaaffiin 13ffaa tulaan bakka duwwaa bitee qalmaaf dhiyeessa. A. Sangaa B. Saangaa C. Sanigaa D. Sannigaa. Sangaa bitee qalmaaf dhiyeessa. Aan deebita. Gaaffiin 14ffaa yeroo kopheen miila irraa si bakka duwwaa ati hin agarree jedha. A. Bu'uu C. Bu'uu B. Bu'uu Caan bu'uu Daan bu'u. Yeroo kopheen miila irraa si bu'u
ati hin agarree si bu'u daa deebii ta'a. Qajeelfama kana keessatti gaaffilee 15 haga 20 jiran haala gaafatamteen deebiseedha. Kanaaf haala gaafatamneen deebisnaa jechuudha. Gaaffiin 15ffaa himoota asii gadii keessaa kan sirna tuqaalee sirrii fayyadame kami? A. Dureettiin barattuu cimtuudha jedhee tuqlamee kaa'ee tuqlameen kaa'amu. B. Dureettiin barattuu cimtuudha jedhee tuqaa kaa'ee tuqaan mallattoo gaaffii kaa'ee mallattoo gaaffii miti kun gaaffii gaafataan jiru himni kuni. Caan dureettiin barattuu cimtuudha jedhee tuqaa kaa'ee kanaafuu kun ni ta'a jechuudha. Caan ni ta'a. Daan ammoo dureettiin barattuu cimtuudha jedhee qoodduu kaa'ee kanaaf caan deebiidha. Jechoota asii gadii keessaa yeroo hunda qubee guddaadhaan jalqabuun dirqama kan ta'e kami? A. Uummata. B. Gaaddisaa kan jedhu maqaadha. Yeroo hunda maqaan namaa qubee guddaan eegaluun dirqama. Caan baala. Daan dhagaa jedha. Kanaaf baan deebiidha. Maqaan namaa yeroo hunda qubee guddaadhaan eegaluun dirqama jechuudha. Waa'ee qubguddeessa keessatti yuutuubii qubee jenereeshin jalatti qubguddeessa kan jedhu mata duree mataa isaatiin barsiifamee waan jiruuf dabalataan achi jalas galtanii ilaaluu dandeessu. Maqaaleen biyyaa, maqaan magaalaa, maqaan namaa akka qubee guddaatiin eegaluu qabu fi kanneen biroos ni jiru. Kanaaf isa ilaala. Gaaffiin 17ffaa jiituu bakka duwwaa boontuun kutaa 6ffaa baratu. A. Fi B yookiin C garuu D moo? Jiituu fi boontuun kan jedhu kun filannoon A deebine ta'a. Jiituu fi boontuun kutaa 6ffaa baratu. Gaaffiin 18ffaa dabalaan baay'ee miidhameera. Bakka duwwaa namni isaaf hin barre. A immoo B fi C garuu Daan yookiin garuu namni isaaf hin barre. Dabalaan baay'ee miidhameera garuu namni isaaf hin barre. Kanaafuu Caan deebii ta'a. Gammachuun waan jabaatee qo'ateef tokkoffaa ba'e. Hima kana keessatti bu'aan kami? Bu'aan kana ta'a. Tokkoffaa ba'e kan jedhu ta'a jechuudha. A. Gammachuun jabaachuu. B. Waan jabaateef. Caan waan jabaatee qo'ateef. Daan tokkoffaa ba'e. Bu'aan tokkoffaa ba'uusaati. Inni kun waan qo'atee fi jabaatee waan qo'ateef kan jedhu kun sababa ta'a. Qajeelfama itti aanu keessatti immoo gaaffii 20ffaa keeyyata asii gadii irratti hundaa'uun deebisii jedha. Kanaaf qajeelfama kana sirriitti ilaalaa deemuun hedduu murteessaadha. Qajeelfama yoo hin beekne deebii deebisuu irratti ni rakkanna. Tole. Bishaan faayidaa hedduu qaba. Kan jalqabaa dhugaatiif tajaajila. Kan biroo immoo qulqullina ofii ittiin eeggachuuf fayyada. Kana malees bishaan jallisiif ni oola. Kanaafuu faayidaan bishaanii hedduudha jechuun ni danda'ama jedha keeyyanni kuni. Gaaffiin 20ffaa himni ijoo keeyyata asii olitti barreeffame kami? A. Bishaan faayidaa hedduu qaba. Jedhu kuni ni ta'a. B. Kan jalqabaa dhugaatiif tajaajila. Hima ijoo hin ta'u kuni. Kan biroo immoo qulqullina ofii ittiin eeggachuuf fayyada. Kuni hima callaati. Kana malees bishaan jallisiif oola. Kunis hima callaati. Kanaaf aan deebii ta'a jechuudha. Himni ijoo keeyyata kana bishaan faayidaa hedduu qaba kan jedhu jalqaba irratti argama jechuudha. Kabajamoo hordoftoota keenya gaaffilee itti aanan kutaa itti aanu keessatti kan argattan ta'a. Hagasittuu nagaan tura.